أنا مسبيلا أنا ما كنت أنا لا كستي كاميرا راديكي وفتح ناوسي نياتنا نياجسي هاي ورا خانة فورا فنيجرا ورا فن ربي سان هجبر أنا منا كان يخسر دلالا نياتنا قدا بدينا إيلونا بوسا ولا اللي كبدي منا خيسا وجينو تاين بيقولوا والله جرينا خيت نمون ندو نما يو جرات اللي أسكومنتي جلت نمسو نابو بكشيمي بويجا سيمبان درا ترتكني لولو كجيسا وصا isaan kana lachuu wallahi hedduun jaaladhaani namoonni hedduun an Qureeshi dhagizeen jiru Araba waan inni fiin jiru faayidaa fakkaata dhaamsa biraatti duuba jira lakkee namni keenya dur Toomaasitti rarraabin waliin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoonni abdeeshoo hundi keessanuu egaa akkuma beekamu keessummaa garagaraa isinii dhiyeessaa jirra dhiyeenya kana akkasuma gaa arras keessummaa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isinii fidee kan Facebook irratti beeytanii kan YouTube irratti beeytan kan TikTok irra beeytan kan bakka hunda numa jiru jechuun Instagram irratti illee numa beeytaniin qabadhee isiniif dhufe innis gaa keessummaa keenya na biratti argama duraan dursee afeerraa ta'in kabajjee istiidiyoo teenyatti nu argamuu keetiif hedduu galatoomiin siin jaazamaanoo atis na kabajjee asitti na afeeruu keetiif hedduu galatoo. Okay, mee gabaabseetuma duraan dursee Zammaanoon eenyu daawwattoota keenyaaf gabaabseetuma ibsi. Zammaanoon Qureeshidha. Ani Zammaanooni ani Zammaanoo Aliitiin jaama. Godina Harargee lixaa aanaa biroo magaalaa Galabsatti hin dhaladhe. Zammaanoo kana. Zammaanoo kana hanganuma. Ayyaa. Itti aansuudhaan gaafii gaggabaabduttiin seenaa. Maqaan kee ka dhugaa kanuma moo ka biraa jira maaliif jennaan Shushaan jennee Facebook irra qabeenu jira Zammaanoo jira Qureeshii jira deebitee immoo Qureeshii family goote maqaan kee inni dhugaa kamiidha ka Zammaanoodha. Maqaan kiyya amma walumaa galatti maqaan kiyya ka familiin naa baasee ani Badar Zammaan Aliyiiti. Badar Zammaan. يا بدر زمانين برده ولكن سايبون خيام مكان أنا بكلمة تدفرني خان زمانه جاء خان بدري جاء لما تهاني نجيكنا وطا سجل الرخاصي سبودا باسبورتي خيا سوا هند خيا وبك زمانه تفرج جرد زمانه ده بدر زمان دو مكان سوم برهيد أنا مي حب لمتي مش كانوا مقول تدري بس إذا أنت قرب برا تقولوا في دارك ترى وري مقالة مقبدن منستيريت وريك فاطمة زهرة خيسا أنا ما بدي ما بدي ما ميجزين تكو مت ديفيس يا تكو مت ديفت داجيني أوكي زمانو مالو جدا زمانو نما دلقا إسا خدوم فاو جدا ميديا رتي ما كمونا ما كانتي كادام سبب بريدا وان تك كرتي هوا سكان سبب بوهارسو في خان مكان دلقا دوم فاتين دلقا اوكي دلقا دوم فاجدا امريكا دي موف نيروبي دفتمو akkuma nama kamuu baqattee rakkoo dheefaaf yoo kammoo hawaasa akkuma gartee hawaasatti baqattee biyya Nairobi jirtamoo moo Ameerikaa deemuuf Nairobi dhufteedha gaafiin hawaasa irraa si dhiyaatte Nairobi tana yeroo lama dhufe yeroo lama dhufte ni yeroo dura gaafa sanii xiqqoo haalli biyya keessa jiru nu sodaachiseeti dhugaa dhufee baqadheetuma dhufe gaafa duraati talamaffaa tanammoo Jalan Nairobi ti baka okay sanuma faadha bakka taate ayye mee sadarkaa barumsa keetii akkamii nuuf ibsuu dandeessaa? Ani barumsa haga kudhanii baradhe Sambooda takkarraa jalqabdee isa baradhe takkarraa mana barumsa lakkoofsa tokko magaalaa Galamsatti baradhe Sambooda qophaa'inatti baradhe achuma Galamsuma Galamsuma qophaa'ina gaanii high school qophaa'ina magaalaa Galamsootti beekama maqaan isaati mana barumsa hundee jechuudha. Kaan immoo achumatti beeltollee baradhe jira accounting waggaa lamaan baradhe kanuma jechuudha. Okay, accounting achuma Galamsa baradhe moo isa? Galamsootti baradhe accounting. Achumatti kolleejjii Galamsootti. Ti wanni kan mootummaadha kana gaa. Kan mootummaa. Yeah. Okay. Okay, gara artii yoom dhufe Zammaanoo? Karaa artii أنا في جولتي هنا في كنت خليني قلت ورا خوف لنا ما فيتو فاميلي مون قلتوا فاميلي قلتوا أمهاتي جرا قاسي أيه جرا جايبات أيه
Isaanumarraan dhaalee jechuudha. bakka aartii tuma guddannee amma obboleessa kiyya kan jalaan dhaalan aartii orgaanaati. Wallisalleedha. Orgaanadha. Orgaanseedhaasi ni wallisasii nama aartiiti bakka. Illee aartii irratti. Okay, namni dubaati fakkeenya godhattee deemuu turte ni jira. Yoo jiraate eenyu? Jechuun aartii kanatti maatiin kan kee hawaasa aartiin guutame yookaan immoo faamilii aartiin guutamte ta'ullee ati erga gara miidiyaatti dhuftee wanni agartee akka abaluu ta'uu qaba jettee namni ati gartee if dura laaltee deemuu turte ni jira. Namni nan if dura laalaa deemu ture Jaafar Aliiti yan aartii irratti ijoollummarraa. Diraamaa Jaafar Ali. Jaafar Ali kanaan gaaf tokko taatee tokko biyya keenyatti ta'e abbaan ijoollee fi dhale gudeede ilmaan 3 moo 4. Ilmaan fi dhale. Sadeen bakka ollaa kiyya. Manni keenya waliin maxxanaadha. Yeroo san haalli yeroo bakka ana nama aartii waan hin ta'eef waan san sagaletti jijjiire asoosamatti. Asoosama giseen jijjiiru Oromiyaa tana guutuu wal gahe. Asoosamni sun yeroo sanitti maaliin dabarsite? Bilbila Chaayinaa takkaan waraabe kanumatti itti gajjee. Asoosamni sun haalaan deema. Maaliin dabarsite jechuun fedheeti? Facebook moo reediyoo? Gaafsa miidiyaan hin jiru. Mana amma gisee deemee namni silkii fa'aa bitatu asoosama kiyyaa hojii gurgura itti waraabaniif. Itti si waraaban. Zamana fileeshii Zamana sanii. Akkasitti haalaan deeme inuma akkanan gaafa sanitti eegaleen. Giseen biyya biraa dhaqe teephiin anuma dubbata. Machaara gisee namicha. Namni garuu ta'uun beeku. Na ta'uun beeku. Asoosama Abdurroo Ali Xiyyoo tokko dalage. Qaalachi sun ni du'ee mana hidhaa keessatti. Olla turre. Haa ilmaan isaa bakka gudeedu. Na seenaa waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati dhugaa. Sanni bakka achirraan ka'ee aartii bakka nama fadhaa hedduu. Immoo namni fakkeenya godhu Jaafar Aliiti. Jaafar Aliiti. Okay. Maanti yemmuu gaajaraawwanni kanaa xiqqoo dhiibbaa godha. Saraayit kiyya naan jedhu saraayit fiqiree yaanii tokko jira. Qabeessa godhu tokko. Na akkasii bakka aartii bakka fedhiin qaban. Aartii fedhii qabdi. Dandeettiin ati uumaadhaan qabdu maal ture? Tafirra beektu dandeettii uumamaan qaba harkattuu jiraame. Dandeettiin uumamaan qabdu maal ture? Dandeettiin ani uumamaan qabu nama buhaarsu bakka ni jiraame. Nama garii amma kanuma akkanuma qofaluu jiru. Duraan amma inumaa gaagizeen akkana ol deemaa deemuun laafataa dhufe malee bakka fa'aa hedduun. Nama qofalchiisuu nama buhaarsuu ni dandeessaa. Nama buhaarsuu haalaan hin danda'a. Na qofalchiisuu. Kanna. Na qofalchiisuu hin dandeessaa. Akka buqqeetti. Sanitti dhufna akka buqqeetti ennaan jechi na qofalchiisee dhugaa keeti. Mee dandeettii amma erga gartee kan kee kan dhugaan qabdu nama qofalchiisu yoo ta'e dandeettiin ergaati aartii keessas galtee argatte ni jirti. Dandeettiin ana erga aartii keessa galtee tantee ta'uu uumamaa malee barumsa gartee hawaasarraa haa ta'u yookaan mana barumsatti haa ta'u barumsaan ati argatte ni jirti. Dandeettii aartiidhaa barumsaan kan argadheen jiru garuu kan inni qo'aaduu ni jira amma fakkeenyaaf namoota aartii gurguddaan laala waa kireet godhu amma fakkeenyaaf waa uumuu amma kana nama kana buhaarsuuf nama kana buhaarsa jee waan itti yaadee godhu hin jiru immoo kireetivitii ni qaba amma wanta kalaquu garte amma namoonni hedduun barreeffamaa waan hedduu nama aartii keessa haalaan nama dhibu barreeffamaa nama kofalchiisudha. Dhugaa. Amma namoonni barreeffamaa nama kofalchiisan hedduu nama jajjaba. Amma barreeffamaa waan kofalchiisuuf waan kana viidiyootti waan jijjiirre faa dhiibbaan jettu ni jirti. Sanboota karaa viidiyootti amma TikTok amma eegale malee hedduu anamata dheeraa barreeffamaa. Barreeffamaa nanis ni beekaa Facebook irratti. Yaa mucaan tokko waan si ajaa'u har'a kana barreeffamaa durdaa akkasii dilaammaa godhu gaaf tokko walitti qabeen agarsiise barataadha. Yuunivarsiitii barata. Na ajaa'ibsiifee dinqisiifadheetiin sappoorti godhee mucaasaa. Kitaaba deebisuudhaaf hedduu. Bakka mucaan ni jaja jecha nan barreessu kana ni jaja. Walitti qabee agarsiise gaafa akkana itti nu beekama hunda guutuun qabaa naan jee. Sanboota galatoomii jeetiin sappoorti godhee nanis waan hin danda'u. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Mee gara gaafii itti aantutti hin dabra. YouTube hojjechuu turte maali maqaan YouTube keetii maal ture? YouTube Sooshaan Tube jedhama. YouTube jalqabarraa hojjechuu ture Galamsoo Wuudi. Galamsoo Wuudi. Yaa. Kan dhuunfaa keetiiti moo gareen walitti qabdan? YouTube ni Galamsoo Wuudi kuni dhuunfaa kiyyaati miti gareedhaan walitti qabaachuu turre. Garee walitti qabaachuu turtanii? Okay, warreen waliin hojjetuu turte walii galteen keessan maal ture? Kafaltiin hojjechiistammoo wal hojjechiistammoo akkam ture haalli itti garee walii galtan? Wanni rakkoo nurra fideewu walii galtee dhabuu keenya.
waliigalteen qabdan ture. Amma anaa fi abseen saayibaa waluma jaalannaa wajjin jirra. Absee obboleessa kiyyaa ati rakkoo kanaatiin na jiruun siin jee na bira dhaabbatta. Dhugaa. Na gargaarta wal jaalannaa baqa. Dhugaa. Akka nama hojii jiraatudha. Rakkoon nama keenyaa kana amma fakkeenyaaf namni tokko gisee waan takka dalagu waraqaa xiqqoo takka. Waraqaa xiqqoollee taatu waliigaltee qabaachuu qabu. Bar numaa namni keenya qaba baakoo sijaaraa adda dhuusee barachirra walii barreessaa namni tokko tokko bayyanataan. Bayyanataan. Rakkoon teenya waliigaltee qabaachuu dhabu kayya. Diilii gartee. Waliigalteen qabdan ture. Diiliin qabnu yuutuuba kana imeelli kun kiyyaa anaa xiqqooleetti godhe. Siifis imeela kanneetti naanis imeelli labara jira. Lolachuu qabna. Viidiyoo hojii waraabnaa diraamaa daleena ati halkan eedii gootaa poost gootaa. Akkasi bakka wanni waliigalteedhaan hojjechuu turre hin jiru. Xumura irratti akkamiin adda baatan? Xumura irratti akkaataan nuti adda baane wanni kuni silaa miidiyaadha. Miidiyaan kuni boodanii guddata. Silaa namni xiqqishoo nuti illee nama bayyanataa fa'aa taane. Numaa ta'u nama gartee xiqqishoo rakkoo qabna malee waliigaltee qabaachuu qabna ture. Booda irratti akka adda baane warra hojii daleenuu kanaa wajjin carraan adda nu baastee Naayiroobii tana dhufe isaanis achi viidiyoo hojjetanii yoo yaadatte anis isinii wajjin asitti viidiyoo tokko dalaguun ture. Miidiyaaleen adda addaa asitti na dubbisuu turan. Hiriyoota an kophaatiyyan biyya namaa kana jira gaafa san akkasitti biyya sin beeku as. Na miidiyaadhaaf yoo barbaaddan namni isiniif dhala waa buluu ijoollee tanaa jee isaanitti quba laatee isaanitti erguu ture. Isaan carraa miidiyaa sana hoggaa argatan. Ana bu'aa bahii meeqa agartee waliin dabarsine kireedita naan keenya qooda naan keenya saniitu na aarse akka adda baanu murteesse jechuudha. Malee anaaf isaan obboleeyyan gaggaariidha silaa. YouTube kanarraa galiin argattu ni jira moo hin jiru? Yoo jiraate meeqa faan argachuu danda'e ture? Argachuu turtan walumaa galatti jechuudha. YouTube kanarraa galiin argannuu turre waan guddaa miti. Dolaarra 200-300 uuma kana kanaati. Kanuma adda baatan. Kanuma yeroo heddullee ani YouTube kana maallaqa isaa irraa hin nyaanne wallahi hin kijibu. Gaafa nas dhufu xiqqishoo taa'u biyya tana gizeen dhufu xiqqoo namni nama biyya alaatti isa gargaaruu hin qabne namni akka kiyyaa kun fiigataa mire. Xiqqoo fiigaddeen as gizeen dalagaan fooyyee xiqqoo waa harkadhu obboleeyyan kiyya kanaaf hin carraa kan jechuudha. Maallaqa sanii isaaniif ergiif hin jaan. Hiriyaa kiyya tokko jira kamaallee kun irra seenu. Rakkoo achitti sappoorti na godhu ture mucaan sun eebiin sun hedduu nama gaariidha. Na sappoorti na godhu ture nama kanaaf anis gizee xiqqoo gartee wayyaa deemte kireedita nama haa deemtame. Maallaqa san isaanumaaf achitti dabarsiif hin jaan. Fi ammas ijoollee teenya tamaarii nama tokko tokko fa'aa nama keenyaa jiraame karaa rakkoo keessaan sitti himifaa isaaniif hin irraa kannaaf jechuudha. Amma si YouTube hojjetu sin garree dhiyeenya kanatti maaliif dhiifte? YouTube kana wanni itti dhiiseef dalaguu dadhabee takka rakkoo biraa qabaadhee osoo hin ta'in xiqqishoo haalli si mijaa'u yeroo takka takka gartee gizee bultiif haa godhattee bakka haala wanni barbaada kondishina gartee amma haala amma irra jiru kanatti tana booda dalaguun hin danda'a. Tana dura garuu haalli si mijaa'u waan kana hojjechuudhaaf xiqqoo tasgabbii feesisaa yeroo feesisaa amma tana booda fuula dura immoo hin dalagaa yaada jettuun qaba. Fuula dura dalaguudhaaf kan irra qaba. Akka ajaa'iba. Welcome siin jenna. Haye itti aansuudhaan mee gara Facebookatti si dabarsa. Facebook yoo barahame galte jechuun Facebook banachuu osoo hin ta'in Facebook irratti wantoota gartee nama kofalchiisan, nama buhaarsan, nama barsiisan kana yoom maxxansuu eegalte Facebook irratti ni yaadatta? Gaafa maxxansuu eegalte ture wallahi 2000 fi akka faranjitti. Nama biratti haalaan gaa namni na beekuu turee fi nama biratti haalaan namni wanni na jiru ture 2000 fi 12 irraa kaasee Facebook fayyadamu ture. Waaw yeroo dheertu. Yeroo dheertu ni gubatee akka hojii suni. Amma zamaan Usmaan kajoo kana fayyadamu. Mee bu'aan ati Facebook irraa argattu ni jira akka dhuunfaa keetitti yoo jiraate mee takka lama nuuf himi jaa. Wallahi Facebook kanaan bu'aan Facebook irraa argadhu hin jiru. Garuu bu'aan an argadhu guddaan hawaasni kiyya waaniin takka qoosa fakkeessee ergaa dhugaa takka. Fadhu mootummaaf haa ta'u, fadhu hawaasaaf haa ta'u, bifa qoosaatiin hawaasni kiyyas bohaarsa waan hin dabarsu. Waan hin qabu. Hawaasni kiyya Real Melkoinaan an gammachuu waan hin ta'a malee bu'aan argadhu hin jiru jechuudha. Bu'aan argadhu san qofa. Mee Facebook gubbatti viidiyoo hedduu deemaa jira. Viewsiidhaanis
daawwattoota argachaa jira jechuudha. Viidiyoolee reakshinaa irratti hojjettu kana eessaa fidde? Viidiyooleen warra daasii tokko fa'aa reakshin adda addaa irraa dalagu kuni viidiyoo kana miidiyuumarraan harkaan cinaa immoo warra miidiyaa kana natti fide. Amma namoonni gariin akka waan waraabee waan kana fidee dhufuutti fakkaata. Immoo waa'uma namni keenya kana miidiyaa irra gallakkisuun miidiyaa irraa fuudhee irratti dalaga. Maaliif waan kana gartee waan hawaasaaf faayidaa hin qabne waan dhaloota kanallee hin barsiisne miidiyaa irra fiddanii akkaataa miidiyaa kana itti fayyadamtan beekuu qabdanii. Dhustaniituma bilaashin horkinaa takka fa'a. Bilaashin sosochuu horkitanii rabshaan dhaabinaaf haa jeetal wanni jaa. Hawaasumarraan fuudha bakka miidiyuumarraan fuudha waan kana. Miidiyuumarraa fuuta jechuudha. Namumaatu hiriyaa faatu namaatu itti siyaama. Nama itti siyaama. Okay, maaliif irratti hojjechuu dirqamtee akka dhuunfattis tahee akka nama miidiyaa hawaasaa tokko fayyadamutti kan si kakaase maalii akka reakshinaa viidiyoolee keessattuu daansii namoota gartee safuun heegganne tokko jettee anillee yaadu tokko irratti dalayda maaltu si kakaase jaasirratti? Waan kana hojjechuudhaaf wanni na kakaase himni fokkotti. Huma santu fokkota. Nama kan keeyyaatti gizee hunda waan gaarii fi hojii bareedduudhaan jaalatta. Amma fakkeenyaaf ani nama shaggooyyee takka tirrii aadaa isaa taphatuun qeequ yeroo hedduu. Nama aadaa isaa calaqqisuun qeequ. Nama aadaa isaa calaqqisu yoomaayyuu hin qeequ. Maaliif aadaadha? Aadaa tantii tanaan boonuu qabda. Aadaa immoo takka takkaa jira. Aadaa fokkottuu dhiiraa fi dhalaan gartee huccuu baafatanii kaan qaama qullaa asii mana tokko keessa walii qabamanii waan aadaatiin illee bakka hin buune. Wallee biyya biraa faranjii asii rabshaa mana keessa fi waan ijatti illee fakkotu. Waan akkas akkasiisan immoo hawaasa keenya keessatti dhaloonni dhufu waan bareedaa nurraa baratuu qaba jee waan hin yaaduuf saniif waan kana balaaleffadha jechuudha. Okay, viidiyoo tokko jira haatii maxxansitee viidiyoo sallaalleet walit dachaanaa. Mucayyoo tanaan maal jette what is this? Uma namaan qabu amma this is boyye. Afaan Oromoo dubbata albee sirkii dhungata. What is this? This is boyye. Ani keessa hin jiru. Bannaata jechuun namni nyaata humna keessanii ol nyaattanii qaamni keessan qaama namaa keessaa bahe viidiyoo fi waraabina. Do you like this woman? I don't like this woman. Dhalaa akkanaan jaalladha inshallah. Oromoo miti obboleettiiti yattiruu yoo taate wallaahi aziim wabillaahi alkariim እንደዚህ አይነት baay'eessa qabatamee amma osoo turu jaartiiti yataate yookiin ciikiiti yataate afiin cinaachi kun ulfa fakkaata garaan ulfa fakkaata hudduun keessatti ol deebi asiin akka harree nama wajee mannahaaratti kultaala baatu ceekuu baase akka joonsiinaa nama wajee mannahaaratti kultaala baatu ceekuu baase akka joonsiinaa eessa hammatamee eessa abbaa isii hammata. Bakkuma qabdu hammatan yoo sirra kuftee. Yoo sirratti kuftee si dhoofte hunduu tapar. Mee maal dhaamtaaf asli? Bannaataachuu silaa sheekota dhageettan abbootii amantaa hin dhageettan ana doktorii keessan dhageeffata. How this week? This work torbaan kana wanni godhaa jirtan no good. Okay, viidiyoon amma halaalame kana fakkeenyaaf amma viidiyoo kanaatis maxxansitee jirta. Maal nama barsiisaa jira arrabsoo hin fakkaatu yakka waan arrabsitanii hin fakkaatu haati viidiyoo kana hojjettee gadhiiftee itti amantee wanni kuni bareedaa jettee ifuu waraabdee if gallakkistee isin siifi asliidhaat irra jira arraba hin fakkaatuidha asliinis wanni godhuu ture jaaj godhuu ture atillee hin jaaj goote nama saniif arraba hin fakkaatuidha namni kun viidiyoo if waraabe hophaa isii jirti maaliif jennaan nama wajjiin takka daansii mana keessatti taphattee namni waraabne hophaa isii if waraabe so arraba hin fakkaatuidha abbaa viidiyoo sanitti. Beeta miidiyaa kana gubbaa nama dhuunfaa wanni jaamu hin jiru. Dhugaa. Miidiyaan namni tokko gisee miidiyaa gubbaa dhufe kan nama hundaati. Abseenis waa irraa barata anis wayin irraa baradha. Maaliif miidiyaa kana kophaatti fayyadamtu? Miidiyaan kophaatti fayyadamtu miidiyaa irratti if baasuu dhabuudha. Kophaatti jechuudha miidiyaa irra wanni jaamu. Miidiyaa kana nama hojjetu hawwiyyoo waan gaarii dalagalle namni hundi na jaalatuu hin danda'u. Nama waan gaariin feenee jira. Namni ammas miidiyaa kana uuma badduun qofa fayyadamu jira. Namoonni waan badduun fayyadaman kun beekaaf fayyadamaa jiran moo wallaalaan? Laal namni keenya hedduun
hubannoon qabu. Wallaalummaan qabu hubannoodhaan qabu. Hubannoo nuutu kan. Amma nama keenya hedduu gartee wanni tun fokkottuudha gisee teette haa fokkottuu jee dhiisa garii. Fokkottuu akka taate osuma beeku dalagaa cinaanis. Immoo laal namni gisee ammoo akkuma viidiyoo gisee isaa gallakkise laayikii meeqan harkadhe koomentii meeqan harkadhe jee ilaalutti yaada laala namni kun waan dalage kanarratti. Wanni kun fokkottuu jetteen ati dubbatte achumatti hambisuu danda'a. Saniif akkuma namni taa'ee koomentii fi laayikii eeggatutti waan dalage sanitti fadhu bareeddu jecha amanuu danda'a. Kanaaf waan kana yaada kannuun bareedaadha. Ammaan yeroo hedduu osuman jecha takkaa fi lamaanillee tuquu wanni sun akka sirriin ta'e hin beeku. Amma tokko namni tokko yoo miidiyaa kanarra yoo fedhe qullaa bahee mirga qaba akka dhuunfatti. Nuti immoo nuti illee hawaasa keenya kanaaf dubbatu mirga qaba. Maaliif miidiyaan hawaasni yoo hin beekne nuti irraa bakka buunee dubbachuu mirga qabna. Yaa mirga qaba. Sirrii miti wanni kun jennee hambisuu danda'uu qaba. Okay. Mee asumaan ammas gara viidiyoo tokkotti si dabarsaa. Viidiyoon kunis kana mee daawwannee walitti chaana viidiyoo kana. Qawween teessisa itti arraabi. Qawween xiyyeeffana. Toomatti arraabi. Qawween xiyyeeffana. Namni isin akkatti itti arraabdan gabbaa. Waan isa kaabee lafarratti nafti. Allahu akbar. Kaabee lafarratti nafti kun kan gogobiraa. Rabbi nu haa baasu. Viidiyoon ka agartan sanii meega viidiyoo kanarratti amma fakkeenyaaf jaa viidiyoon kun dhaamsa of danda'e qabaa jaa abbaan kuni meeyra magariisaa isaa arrabaan toomaa mooyyerra arraabbachaa jiru garsiisa. Takkaffaa dhaamsa of danda'e ni qaba dhugaadha. Dhaamsa of danda'e qaba. Anamma viidiyoo kana wanni isin garsee fi bakka kanatti hawaasa Harargee kana jimaan kun akka gartee hawaasa Harargee kana biratti waan guddaa ta'e tokko yaaddee poosti goote moo dhaamsa biraatti duuba jira. Dhaamsa biraatti duuba jira lakkee namni keenya dur Toomaasitti arraabin waliin jaa. Makmaaksa kana Toomaasitti arraaba siin jaa. Wanni nuti harraabne way haabeen lafatti hafti jechuun haabeen hubni waan akka hubata qawwee lafatti hafaa jechuun wanni nuti Toomaatti arraabne. Viidiyoo kana yeroo nan gallakkisu uummata Harargeedhaa miidhamaa karakkachaa jiru kana qabeenya isaanii gurgurachuu dadhabe kana uummata kana hin tuqinaadha. Uummanni kun yoo gartee Toomaas itti arraabe feetu mangistii ta'e feetu nama dhuunfaa ta'e haabeen lafatti naftu uummata kana hin tuqinaa jechuudha. Uummata kana hin tuqinaa uummanni kun Toomaa arraabnaan haabeen lafatti naftu. Okay, mee zammaanoon akka dhalataa Harargee tokkotti wanni inni hawaasa Harargeetiif yookaan immoo hawaasa Oromootiif kanan hojjedhe jee himatu ni jirti hanga ammaatti. Wanni nan hojjedhe uumma xiqqoon hojjedhe ganaa fuula dura yoo waan guddaa dalage malee saba kanaaf. Inshaallah jenna san. Immoo haga dandeettii xiyya yaale saba kanaaf. Mee fakkeenyaan wanni nu godhuu dandeessu jirti waan akkanaa hojjedheetiin jiraattee qoma dhaattee wanni nu hojjedhee qoma dhahee dubbadhu yatiimaaf miskiina gargaaru yoo xiqqaate biyyattii fi namoota naannoo jiran kana guutuudhaaf fakkeenyi jalqaba anaa fi hiriyoottan kiyya. Naannoo jiraadhurraa eegalee. Maashaallah. Suni waan guddaadha. Okay, takkaa namni gandummaa qaba siin jee ni jiraayi gammaanoon kuni. Ati boo gandummaa qabda namni siin jee ni jira. Hin jiru. Dhuunfattis akka waliigalattis. Hin jiru. Hin jiru. Ati hoo hawaasa Oromoo kanarraa wanni barbaaddee dhabde ni jirtiidha gaafiin. Takkaa wanni hawaasa Oromoo kanarraa abdattee irraa dhabde ni jirti. Wallahi hawaasni keenya silaa hawaasa waa irraa barbaadanii miti. Humaatu anamma hawaasni kun maal irraa barbaadaa jeetiin ciqamu malee. Hawaasa irraa waan inni barbaadu hin jiru. Okay, Oromoo taatee dhalachuu keetiif maaltu si dhaga'ama gammaanoo? Wallahi Oromoo taatee dhalachuu keetiif gammachuu guddoon na dhaga'ama. Maaliif uummanni kun uummata miskiina tokko bakka roorrifamaadha. Okay. Maali uummata nama miidhaa taatee jiraaturra miidhamaa taatee gammadaa ta'uu wayyaa Oromoo ta'uu jettee hedduun gammadaadha. Uummanni kun uummata roorrifamaadha. Roorrifamaadha. Roorroon tun irraan kaatu. Uummata kana ammaan tana haala amma irra jirrutti amma wayyaadha gaa uummanni gartee roorroon kanas beektaa kakaasu dhaloota dhugaa waa hunda hajii jirus numa roorroo gaa hanga tokko walakkaa kaafnee jirra. Bakka nutis qabsoo tana keessatti gaa waa hedduu goone anamma akka nama dhuunfatti hedduu qabsoo irratti hedduu qabsaa'oo turree nama hundaa wajjin obboleeyyan
du'aanis lubbuun dhabnis ni jira hiriyoota biyya hedduudha kan hin dhabee jira qabsoorratti kan walii barreessinu kan wal quba qabnu jaarmee amaarree jennee qabsaa turre hedduu kan lubbuun dabaranis hedduu ture. Anis aga miidhameetiin miidhaan hedduunis anis har'as keessee turte akka dhuunfatti. Hawaasa Oromoodha yeroo sanitti kan bira dhaabbatanillee ni jiran. Anis aga miidhamee ciisu takkatti. Okay, hedduu qabsaa'u turtan jechuudha. Okay, mee gara gaafilee hawaasa irraa dhuftetti hin dabra. Yeroo baay'ee an Qureeshiidha ofiin jetta. Dhugumatti zammaanoon Qureeshiidha moo Oromoodha? Namoonni hedduun an Qureeshiidha giseen jiru. Araba waan inni ofiin jiru fa'aa itti fakkaata. Akkas. An Qureeshii wanni jiruuf jalqaba tokkummaa agartee wal jaalachuu wal qixxummaa itti nama amanu. Yooni Qureeshii jeenoo yaada jiru. Amma fakkeenyaaf dhugaa Oromoon tokkummaa qabdii walii yaaduu qabdii bifa adda addaatu keessa jira nama gosa adda addaatu jira gosaa fi naannummaa osoo ilaalle nama namummaa qofaan si kabaju Qureeshii yoon jeenoo waan akka kiyyatti jeetin sararaan Qureeshii fiin jaa. Kanaaf Qureeshii jettee gaafattee jechuudha. Kana jechuun nama kabaju walqixxummatti nama amanu nama yaada bareedaa qabu. Silaawwan biraa takka jecha biraa takka moggaasuun hin danda'an Qureeshii kanatti hin fadheenus. Saba jijjiiruu takka gosa jijjiirrachuu fadhee osoo hin ta'in maqaa kana bakka ittiin itti fayyadamee. Okay. Hiikkaan maqaa kanaa maalitu yeroo sana? Hiikkaan maqaa kanaa walqixxummaadha. Walqixxummaa ibsa. Akka kiyyatti amma fakkeenyaaf Qureeshii gosa jaamtu jira gosa sanyii Rasuul. Bar sanyii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Qureeshii sayyoo fudhatte. Numaa Qureeshiin sun warra seefii nama hedduu mataa jabaatan. Ayyee. Hedduu warra mataan jajjabaatu garuu immoo humnaan uummata jajjabaadha. Humnaan uummata jajjabaadha. Uummata jajjabaadha. Biizinasaan yaada bareedaan uummata jajjabaadha. Osoo uummanni sun jiraatu baate Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gosuma isaa san warri kireeditii qabu ni jira. Jiraachuu isaatiif gartee kan itti duulee osoo gosa sanirraa fi ganta sanirraa ta'uu baatee gosti namni biraas keessa balleessu nama ture. Wati jajjaboodha carraaqqattoota immoo amanan hangi tokko. So Qureeshiin ati sanirraa osoo hin ta'in ati akkanumatti yooniin Qureeshiif hin jee nama walqixa yaadu tokko. Yaa walqixxummaa amma fakkeenyaaf bargaafuma Qureeshii sanu Bilaal fa'aa jira gurraacha naannoo biraatirra jira warra Parshiyaatii jira. Wanni uummanni Qureeshiitu achi jiraachaa turan uummata adda addaati. Kanaafuu sanittiin Qureeshii fudhattee jechuudha. Okay, itti aansuudhaan zammaanoon bultii ijaartee jirta. Haati manaa keessa jirtii walumaan jiranii gaafii jettu dhufe. Haadha manaa isaatii wajjin walumaan jiranii amma. Yaa haadha mana kiyyaa wajjumaan jirra. Ishiin Ameerikaa jirti. An ammas Nairoobii jira wajjumaan jirra. Rabbii walitti sinaa fidu sin jenna. Jaalalti halaalaa akkamii ni jabaatti moo ni laaffatti gaafii jettu dhufe. Jaalalti halaalaa fi haadha qabdu beektaa yoo jaalatte. Dhugaa. Maaliif amma namni ilmi namaa kun rabbii isaanii jaalata. Rabbiin isaa keessatti isaa hojii jira. Jaalalti dhugaatis nama tokko ni jaalatta. Haadha mana keetiiti yaadaan haasawaan waan hundaan gisee hunda namni kun si hojii jira. Jaalalti halaalaa fagoo hin qabdu jeetti nama. Okay. Ammaa fi gaafa dardaraa san gaafa bultii hin jaarin san jechuudha. Gaafa singilii turte san kamirra jiruun se tolti. Maaliif namoota tokko jira aboo jaartii fuudhuun gaarii miti jechuudha. Mataa isiin jiru jira warra fuudhi jee si kadhatu jira. Ati akka zammaanotti meena akka nama bultii jaare tokkotti gaafa singilii san irra jiruun mi'ooyti moo erga bultii jaarte kana irra mi'ooyti? Jiruun immoo eeguma bultii jaarte tolti. Amma ani inumaa yeroon bilaash taa'ee dabarsiisan ni sheenamu. Gaafan fuudhu. Akkamitti irratti rifina gartee rahaa tara. Warri fuudhee kun immoo ifuma jaalate jeetin haaroo ture. Rahaa tana akkamitti nutti himini. Namni bultiin feene namumaatu fuudhee gartee takka jireenyi sun ittiin tolin walii galuu dhabuu. Namni ati fuutullee murteessaadha nama bilchaataa takka nama walii galuu dandeessu nama jaalattu. Sani jiruun tanuma bultii tanaati hedduu bareeda. Ni tasgabbootaa jireenya kan yaaddaa jireenya
tasgabbaa'aadha. Sababni itti bultiin irra caala jettee kanaa jechuudha. Sababni an bultiin irra caala jeef shari'aatti illee ati seera guuttee jirtaa gammadaadha mataa kan kee kanatti. Wanni istirees wanni siyaachus takka illee hin jiru. Kanaafuu jireenya kan kee yaaddaa maatii kee yaadda. Namni gisee dardaraa itti gaafatamummaa hin qabu. Dhugaasan. Bakka feeteen seentee bakka feeteen Bakka baatee. feeteen baate. Saa feete baate saa feete. San namni tokko tokko akka firiidama laala. Roorroodha. Rooroodha dhugana. Rooroodha hayyee warra hin fuudhiniif maal dhaamta? Warra fuudhiniif wallahi dafaati fuudhaa jiraadhaa gammadaan ja'an warra fuudhin rahaa tana arkuu qabdaniin ja'an. Okay, nama footoo hanqee footoo Facebook irra gadhiistu laalee jira. Laalaniiti footoo baabaa keetii yeroo baay'ee gadhiiftana fakkaata. Zammaanooti haadhaa fi abbaa kee kamirra jaalattaa ajaanii si gaafatan? Isaan kana lachuu wallahi hedduun jaaladhaani. Abbaa keessa hedduun jaaladha. Haadha keessa hedduun jaaladha. Garuu kam irra jaalatta bakka jiru tanatti gaafiin tunuun dogongorra na fakkaate. Okay, ija bitaatii bita mirgaa. Lamaanuu tokko jechuus. Haadha fi abbaan isaan wanni dha bakka. Maatii gisee jaanama haadha abbaa gisee jaanama garte. Anammoo maatii takka kophaa yaadeen beeku. Dhuga walumaa yaada. Waliin yaada bakka gisee maatii yaada abbaa kee yaadna bira jiru. Mashallah. Okay, zammaan maal gochuu jaalataa jiruu isaa keessatti irra caalaa maal godhuu jaalata? Nuuf haayimuu jaanii. Wanni nan godhuu jaaladhu bakka hamilee nama godhuun jaaladha. Nama qalbiin cabxee faagartee abshiirii balloo rabbiiti. Balloo rabbiiti jira. Yoo rakkoo keessa jiraattillee boo balloo rabbiiti yaadni hiriiraarin jee hamilee si godhee gartee akka burraaqu. Nama bira dhaabbachuu jaalataa. Yaaddas na jaala. Yaadaanis waa hundaanuu. Akka malee. Okay. Mee waa lama ka si gammachiisan yoo goote jechuu waa lama ka yoo goote si gammachiisan akkasuma lama ka si aarsu yoo goote si aarsu garuu dirqamni si gooysee goote yookaan gootu ni qabda yoo qabaatte mee waa lama kan gartee yoo goote itti gammaddu waa lamaan waa hedduu dhagaa namni yoo godhe. Amma ni wanni yoo godhe na gammachiisu giseen Quraana qara'uu fi giseen hadiisa dhaggeeffadhu haala natti tola. Waan lamaa kana giseen godhe. Waan lama giseen godhin immoo hedduu natti fokkataadha. Yeroon nama tokko rakkoo isaa natti himatee gargaaruu dadhabe. Hedduun jibba. Fi ammas yeroo takka yoo diinirraa karaa rabbii kanarraa bahe ifin jibba. Lama kanaan lamaan godhuu jaalatanii kaanis. Mee sila bulchaa Oromiyaa taate shuumamtee bakka shimee buutee shuumamtee maal dura hojjettaa sin jaa? Way sila bakka shimee bu'ee gaa simbaan dura tartaka ni luluqachiisa hawaasa kana. Hawaasa kana tartaka qabaan jaan. Adamaatillee moo? Shawas hunda kabinaatis hoota tartaka luluqannee haama naannoo. Egaa akkas luluqatanii biyya du'aa godhanii biifan booda taraaf karaa hojii namni deem daayatis kanas. Ayyee. Anna akkas. Sanii chokoroolee kan dura. Yaa. Luluqatu qabanoni. Luluqatu kana keessa hedduutu jira jechuudha. Waa hedduu jira. Okay. Zammaanoon ijoollee yookaan ilmoo ni qabaa moo hin qabu? Hin qabu. Amma duree ganaadha. Ganaallee. Yeroo hunda jimaa qamaataa maaliif qamaataa hojii ittiin hojjettu moo hojiidha ittiin hojjettamoo bu'aa maaliif siif qabaa maalii yeroo hunda Facebook irratti illee live irratti illee si agarraa jaanii meenuuf dhaamii maaltu keessa jiraadha amma tanuma gartee. Jimaa kana wallahi namoonni hedduun akkana jimaa haraaru tokko na laala. Jimaa kana ni fal waan keenya qabeenya keenya. Qabeenya Harargeetii. Qabeenya Harargeetii miidiyaa kanatti advertising godha. Ayichuun waan kana ni beessa waan keenya qabeenya keenya ittiin hin boona. Amma fakkeenya warra Yaman yoo laatu gaafee hiriira baanes boqoon isaanii hagana geesse. Dhuga. Takkaa waan kan keessa iyyuu ati hin jaalanne namni si hin jaalatu. Amma hawaasni keenya rakkoon isaa maali ni beekta? Biyya Naayiroobii tanatti warri biyya tana nyaata haalaan jaalatu keessaa tokko boqqolloodha. Waaddiitti ni nyaatan. Marqatti ni nyaatan. Nyaata isaanii waan ifii godhan san fayyadaman. Rakkoon nama keenyaa immoo boqqolloo yoo tuffateeti paastaa fi ruuza nyaata. Waan isaa kana kabaju. Waan kan yoo ati hin kabaju namni si hin kabaju. Dhugaa heetisan. So beeksisumaaf malee haraaraa qabaattee yookaan immoo wayiin hojjechuuf himte jechuudha.
jechuun ati gaa gizee ammaan tana gizeen qama'u fi gizee hin qamaane garaagarummaa qabda. garaagarummaan akkasitti na jidduu jiru hin jiran. Ayyoon hin qabaanillee na shaatan qaba. Yoo qabaanillee na shaatan qaba. Qabeenyuma Harargeetti wanna kun hawaasni kan irraa fayyadamaa. Hawaasni kan irraa fayyadamaa. Immoo gaa namoota gartee jimaa kana akkanumatti fayyaa nagaa. Jibbanii jiranii. Bakka itti duulantu jira jimaa kana balleessuudhaaf. Immoo namoota akkanumatti bakka haayuu fi karoora tokko malee qama'ulleen hin jaaladha. Nama akkanumatti useetuma gartee qameetuma useetuma laayifii isaa jirumarratti fi maatii isaa irratti hirkate. Yoo xiqqaate maatii sarraa buqqee hammaala yoo qamee inatti tolaan dargaggeessi. If danda'e. Okay, galatoomi. Taa'anii qamaa'uun dhukkuba. Namni taa'ee qamaa'u fedduu jimaa waan sirriitii miti jee hin gorsu. Okay. Artistoota Oromoo keessaa eenyu jaalatta? Dura irratti. Artistii Oromoo keessaa namni hin jaaladhu Adeeroodha. Ali Birraa. Rabbi rahmataa godhuu fi. Isa hedduun jaaladhu. Okay. Tiktokera Oromoo keessaa eenyu dinqisiifattaa? Maaliif sababa wajjin nuuf himii jaa? Tiktokera Oromoo keessaa ani nama an dinqisiifadhu. Aslii fi Maakii Mubee Hamzaa Sheikh Jaabir. Maaliif dinqisiifatta? Sababa wajjin jara afran kana wanni dinqisiifadhuuf dhugaa dubbatan. Dhugaa dubbatan. Hamzaa fi Aslii keessatti waan moor jarri kuni amma jarri afran siidhee kun walumaa galatti miskiina ni gargaaranii bakka rakkataatti gizee hunda hawwaatanii dhugaa dubbatan ammas. Moor Aslii fi Hamzaan faan gizee waa namatti himan an nama akkasiiti. Waan takka gizee namatti himu gortee fedhu si arrabsee haqa sitti hima yoo haqa kiyya dabarte. Yoo haqan dabre dhugaan yoo jaalataa dhugaanis si jaalata. Kanatti namana bakka nama dhugaa dubbatuu fi nama gartee hawaasa dhaabatu. Jaalattu isaanillee warra dhugaa waan ta'aniif jaalataa jechuudha. Nama dhugaati bakka ijoolleen jajjabduudha. Hawaasa kanaaf dhaabbatti. Namoonni hedduu gizee wanni hin baratameen biyya teenyatti nama tokko yoo jaalattee faarsite takka gama miidiyaa kanaan sappoortii irraa barbaaddee takka fooloo nothing ani bata nama ifgee akka nama tokkotti. Gizee hunda ilaalcha walii qabdanii fi namaa qabdan sirreeffadhaan jaanaman maaliif namni keenya nama jaalatuu sitti hin dhiisu. Mirga keessatti waan ati nama sangartee warra barbaaddu. Amma yoo kayaan abbichuun jaaladha jee badaadii namaarree maarree ati inni bitamtu namtichi akkana deebi'ee naan jiru kuni booriyoo mootummaati akkam na godha hajjeesu. Egaa mirga keenya naan kabaju waa'ee nan jaaladhu naan jaalatu. Kanaafuu waan namni jaalatu walii jaalachuullee aadaa godhannu. Kanaafuu ijoollee sana hedduun dinqisiifadha. Thank you. Fuuldura maal hojjechuuf karoora qabdaa? Fuuldura waniin an hojjechuudhaaf karoora qabu ani miidiyaa kireet godhuufadha. Gizeen biizinasaan guddadhe booda miidiyaa dargaggoota waa hedduu barsiisu. Biyyoota adda addaarraa wantoota isaan kana barsiisuuf fidee dhufe hawaasa kanas waan hawaasa keessa jirus seenaa duris baasee waan dargaggeessa motiveeshinaal godhu hojii fi jijjiirama. Hojjechuudhaaf karoora qabdaa jechuudha. Waan inni dargaggeessa godhe namoonni hedduun gorsa sana jijjiiramanii dhufanii miidiyaa kanarratti dhalaan godhuu yaada qabu. Okay, galatoomi gara xumuraa deemaatiin jira. Wallisaa turte moo akkamii yeroo baay'ee sirbani walliftaa aruuza garaagaraa irratti illee isa agarraa jira. Moo wallisuudhaaf karoora qabdaadha fuula duraafis anas si gaafatanii jiran. Inshaallah fuula duraaf wallisuuf yaadan qabu. Garuu ani ni wallisa mana keessatti faa meeshaa wanni kanaan muuziqaa kana wajjin hedduu walitti dhaluudhaan ni dhaggeeffadha ni wallisa. Garuu ani wallisa mana keessaati. Mana keessa mataa keetii. Malee kan paablika ta'uu. Okay. Ayyee mee jaalala gaafa dura si qabde nuuf himi. Jaalalti gaafa dura si qabde yoomii nuuf himi. Wallahi ni qoosaami. Amma biyya tiyyaattis waa'een hedduu qoosuuf. Dhalaa tokko yoo sin jaalladha jennu dhugaa nan seetu. Ayyee ati kan jaalalti si qabde yoo. Ani jaalala gaafa kutaa kudhan baradhu qofa nama tokko hojii wal jaalanne. Samboodaan yeroo taa'u ture takka nama tokko hojii wal jaalanne jaalala gizeen siin jiru. Namni qoosu kun jaalala fakkeessaa nama hin jaalatu. Hoggu si jaalatu dhugumaa si jaalata. Ani immoo hedduu bashaashaa waan ta'eef waan miidiyaa irraas qoosee taphadhuuf nama hin jaaladhu sanii wajjin xiqqoo rakkoo qaama namummaa agartee nama paablikaa nama qoosee taphatu kana namni shakka. Dubartiinis karatti zammee itti kana. Atis gaabiran kuttuu bashaasha namaa. Bashaasha dubbisee
immoo akkasitti gartee yeroo kanneen akkana jaalallee qabadhee mana keessa wajjinuu taa'een beeku wallahi jireenya keessatti namoonni hedduun amma yoo jiraatillee as koomantii jalatti namni sun naa bahu hin taa'u amma qaanii jiraame ani alumatti takka bakka kaaffee wal agarreechi teenyee taphadhee kuteen tun jaalallee jaanii waan akkana deddeeman sani wal harkan keessa hin jiru. Mudannoo jaalalaa ni qabdaa ija mudannoo jaalalaa. Mudannoo jaalalaa akkasitti waan hin qabun sa'u mudannoo. Tana irra kunna. Kaaraatees baratte ja'anii ja'a. Dhugamoo sobaa. Kaaraatee tana ittumaan guddadhe. Akkam jechuudha. Wanni re'een eegaa beekte. Re'ee waan eegalu wanni jedhuuf ni ilaala. Uummata baratu kanaa waan yeroon seenee baradhu san hin qabu. Nama yeroo qabu miti. Dhalaan qabnu mana keenya keessa. Ijoollee kaaraatee dileetonaa jira hiriyoota keenya. Dursaaf ajaaniin jira, ibsaa tokko jira, maastoraalaa. Ganama subii kana kaataa nu gorsan. Kaataa jechuun akkaataa akkana jettee jaan. Ani mana keenya keessa dhalaadha. Nyaata naa godhaa biddeena eeloo naa buusaa waan akkana naa dalaga. Nama yeroo qabu miti amma isaan saa hodhu tokkoffaa kaanii deemanii ispoortii dhaqanii ni naaf. Rakkoo biizinesaatiif osoo hin ta'in namni itti gaafatamummaa maatii hedduu takkan qaba. Re'ee galchee nyaata godhee nama yeroo qabu miti bakka ispoortii kana dalaguuf yeroo hin qabu garuu ittuma guddadhe. Uumaan amma ijoollee isaa warra dalagu sana yoo naaf fidde tokkuma naaf isaan. Koppii godhaatiin guddadhe. Dhufeetiin saa wal agarreetti agatamii wal agarreetti kaataa tokko nu agarsiisin jaan. Akkana jetta akkana jaa'in agarsiisan. Waan kana immoo guyyaa giseen manarraa deeme bakka irra eegutti sanin dalagaa oolee galaanis. Mee feesbuukaroota Oromootii fi tiiktookaroota Oromoo jecha tokkoon ibsi yoo siin jaan maal jettee ibsitaa? Feesbuukarootaa fi tiiktookaroota namoota egaa feesbuukarootaa fi tiiktookaroonni kun beektaa hedduudha. Dhugaa. Namoota tiiktookii fi feesbuuka waan gaggaarii waan hawaasa kana fayyadu waan dhalootaaf fayyadu dabarsan isaan kana addatti hedduu galatoomaa isaanii jechuun barbaada. Warra tiiktookiitis kan nama hin arrabsine kan kabajaa fi jaalalatti fayyadamu kan tokkummaa Oromoo irratti fayyadamuuf hawaasa namoota akkanaatiif hedduu jaalala addaatiif kabajaa addaatiin qaba galatoomaa jechuun barbaada. Haya warra kanaaf warra hafanii jira gaa. Warra hafan rabbi isaan haa cabu. Rabbi maal isaan haa godhu? Haa feddagu rabbi. Hafedda. Warra waan gaggaariin itti fayyadamne miidiyaa jibbiinsa namaa jidduu facaasuuf nama jibbu. Waan gaafa ijoollee takka jennu takkaa jira. Rabbi mooyyee sibiilaa keessa kaa'ee. Okey gaafa biyya gara xumuratti gad dhufee ni jira. Mudannoo jiruu ta'e keessaa ta'e yeroo mara hin daganne yoo qabaatte mudannuma jiruu jechuudha. Waan fedhe waan sanate yoo qabaatte takka nuuf miijaan. Mudannoo jiruu kiyyaa mudannoo tana silaawaa himuun fadhu. Garuu warra carraa kanaaf ni nima waan kana anaaf histirii guddaa. Gaaf tokko xiqqoo abbaan kiyya mana hin turre naannoo biraa dalagaadhaaf. Ani maatii wajjin xiqqoo walitti buune kutaa 8 immoo akkanan baradha. 9 fakkaata. Abbaan kiyya naannoo inni jiru sana miilaan hin deeme kiiloomeetira 50-60 ni gaha. Miilaan. Nyaata hin nyaanne jiraata hin nyaanne subii keetti hin deeme. Sammas fataran nyaatin. Amnititu waan fagoo taateef gizeenan biyya san dhaqu abbaan kee ganama kana qote naan jaan. Abbaan kee yaaddee deemu jirta moo? Yaadee isallee dubbisaa jechuunis waa xiqqoo faayinaanshal warraa fudhachuudhaaf. Gizeen dhaqu abbaan kee ganama kana qotee bareeda. Miilaan gizeetti dhayitu. Inni tarii makiinaa koree deemu. Gizeen dhaqu ganda shanii ijoollee xixiqqoo takkaa jira malee namni gurguddaallee hin jiru hedduu beele saa 8-9. San booda akkasumatti hin deebi'e miilaan. Osoo nyaatin. Kiiloomeetira 60 deemee ammas kiiloomeetira 60 deebi'e. Akka nama baddeessaa dhageetti. Wanni jaanii karaa darakkoo kan hancabbee maal jaanii baadiyyaa takka keessa. Miilaan deemte jechuudha. Miilaan deebi'e. Ammas akkasumatti yaadannoo irraa hin fatanne gujuma san irratti hin qabu ammas. Hiriyaa kiyya tokko jira. Fakkii jaaniin. Gizeen dhufu dura isa nagare. Adeemsa karaa deemaa turte sana waggaa dhufte jechuun akka dura galamsu seetti. Isaa wal agare. Deemee nama mooraalii qabu miti ana gosa bakka hedduu. Nyaanni dadhabdee jirta.
Na akkasitti qaama irraa dhiqee uffata naa uwwisee nyaata na nyaachisee wajjin teenye mucaan sun saayiba kiyyaa ammaas taraalee jira. Yaadannoo na inni irraa fana jireenya kiyya keessa kana. Haslaamana dhaquu qabdu saayibni si qabee kanatti. Yaa. Qaamas dhaqee uffata sirra jijjiiree nyaata si kan waan guddaa. Nama hiree ajaa'ibaati. Yeroo san keessatti gaasa saa namni akkatti yeroo namummaadhaaf akka yeroo walii kannee si dubbiseetu rakkooteetu understand si godhu miti. Inni akkanuma laalee beeka. Okay. Mee Naayiroobii keessatti yoo mudannoo si mudattee ni jirti? Naayiroobii keessatti mudannoo nama silaa tanuma sibiila nama akka hantanaa. Okay. Asitti kaanii Naayiroobii? Nakkaanii. Samboodhaan maallaqa guddaa tokko harkaa qabu boorsaa. Akkuma feetaa kanaaf ijaan ijoolleedha. Sanuma akka du'in. Keessaa isaa buqqisaa kanaaf. Haala galla kiseen irraa hiisanii waaqa. An bakka idaa nama wajjin. Ati maallaqa haramiin deemte? Maallaqa dalagaa. Meeshaa takka itti bituudha deema. Maallaqni guddaa. Amma maallaqa kana harkaa fuudhan jee ijoolleen boorsaa naa fuutee saayiboota kiyya. Haatan asi kaanii? Akka kaanii jarri makiina rakkisanii baasan. Mucaan uumaan qabu waan kana keessa hin jiruti. Arsi dhibba sadii isin kan galaksaa ijaaniin isin. Akkami dhibba sadii jettee jirtan. Dubbii sana dhageettiin jiran. Kuma lama sadii kan itti kaana raayee kutu mucaa. Boota amala isaanii beektuu sinan jaafatu. Anamma gaayoo biizinasa kana waa hedduu bada gaayoo maallaqa gartuu. Dhugaa maallaqa. Meeshaan asheessisu jira waa hedduun dalagu jira. Dhugaa. Usii keessaa buqqiseen doolaar dhibbas dhibba lama soote. Kan namaaf Kan nama raayee. Ijoolleen daa'amala ni beekti. Samboota akkasitti dhibba shan. Yoo kuma kan ta'eef si shakkan. Allah qabdaa jiru. Waa hojii qaba jaanii shakkan. Ijoolleen ni beekti amal. Dhugaa. Akkasitti dhibba shaniin na baasan. Dhibba shaniin. Aartee gaati dhibba shaniin buusanu. Buusanu aan ijoollee dhaabee bakka. Haga sammaa karakkara hin dhaabanii. Ida amalaa ni beekti ijoollee. Dhugaadhee Naayiroobitti yoo maallaqa guddaa daftee kannite si cinqanii jalarraa kaatee karakkaruu qabda. Maaliif kuma shan fudhannee booda jalarraa dhibba shanirraa dhibba lamarraa hawwii qabda. Akkasii xumura irratti daawwattoota keenyaaf waan dhaamtu yoo jiraate gaafii xiyyaaf xadheetiin jira. Daawwattoota keenyaaf waan dhaamtu yoo jiraate. Daawwattoota keenyaaf waan hin dhaamu bakkuma hundattuu bakka deemtanitti bakka jirtanitti wal jaaladhaa wal kabajaa keessattuu namummaatti amanaa humaniti. Namummaatti amanuun hedduu bareedaa nama wajjin akka wajjin jireenya bareedaa jiraattu si godha. Nama kana fedhu ni qabaaf fedhu ni dhabaaf fedhu beekaadhaaf fedhu wallaalaaf ilma kana yoo wanni inni yaanni ati irraa harkattuuf wanni si godhullee walqixa ta'uu baate ilaalchuma bareedaa walqixaa tokko gartee nama kabajaa jaaladhaa wal kabajaa tanuma dhaamsa. Okay. Zammaan ogaa sa'a dheeraa kana as nu wajjin afeerraa teenya kabajee dhuftee tasgabbiidhaan nu wajjin xumuruu keetii fedhu. Galata. Anas hedduu si galateeffadha. Absheeq.